Nageenya hararii waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo hafuuraa jira jirtu an jira galate isaa isinis baga nagaa fayyanaa taatanii ameen. Waaqayyoon akka badii balleessaa keenyaatti cubbuu keenya gidiraa keenya sun irratti lakkaa'in akka arjummaa isaatti nu eegeenetis keessaa kanaaf yeroo kanaan kan dhufe uumaa keenya ulfinni kabajni isaaf haa ta'u jecha jira jirtu an galanni gooftaaf haa ta'u nu nagaa fayyaan qaba. Isinis baga nagaa taatan warroonni viidiyoo kee laayik sheer gootanii galatooma akkasumallee immoo warroonni maatii naaf hin taane yoordi yuutuubiidhaaf maatii ta'a isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbattuuf jennaan obboloota koo waan hin dubbadhus hin jiru waan hin haasa'ullee nan dhabe yoon hin jedhu taatee gidduu kanatti ta'aa jiru kaleessaa fi dheengadda kana gidduutti raawwachaa jiru kan miira baay'ee namatti dhaga'amudha. An dhugaa gama kootiin bakka shimbee waan miirri wayinitti dhaga'ama. Dubartummaa koo nan jibbe, lammummaa koo nan jibbe. Rabbi ani baqqash nama kamiyyuu jaaladhu. Namni akkamitti qaama ofii ani wanni tokko keessa kan gaafinatti ta'e maal akka ta'e beektani jechuun keessi ishii jechuudha. Keessi ishii yoo wanta kana gochuudhaaf yaaddu sanii miira maaltu itti dhaga'ama kan jedhu yoon jedhu fakkeenyaaf keessi kee waan gaarii tokko hojjechuudhaaf nama siyaa'ina namatti oola. Fakkeenyaaf wanta nama gammachiisu wanta bareeda tokko godhachuudhaaf yookiin hin hawwita keessa keetti gammachuutu sitti dhaga'ama. Kana garuu akkuma gammachuun namatti dhaga'amu sanii waan badaa kanas akkasuma miirri kee baqash gogaan namatti dhaga'ama. Rabbi ana gama kootiin yoon ilaalu baay'ee tokko kan natti dhaga'ame baqash baay'ee tokko. Dhugaa waaqa jiraata. Qoonni kanan jechaa dhugaa rabbii kan gaafinatti ta'e baramoo numatu gocha akkanaa raawwachaa jira. Waaqa kun baay'ee kan nama jibbisiisudha. Dhugaa waaqa jiraata. Jaalalli hin jira. Jaaladhu yoo kan jaalatta ta'e maalidha kani? Qaama kee qullaa ergituuf kan nagaa irrame immoo tokkorra lamarra nama sadii ergummaa hin viidiyicha tokko ergite hin ga'u lama sadi maalidhaaf kan ergituuf. Dhugaa rabbii yeroo tokko ofuma keenya of arrabsiisa. Jaaladhu akka namaatitti baqqas jireenya waliin haasa'e abbuma manaa keetu oduu ta'ee yaani kan waaqayyo uume maalinni viidiyoo naa ergiin qaama kee kaasi viidiyoo naa ergiin maalidha? Ishiinis immoo eeshee jettee fudhachuun ishii maalidha? Ani amma gama kooti mucaa qofatti inni bichaan balleessa qaba hin jedhu. Maaliif jennaan ishiinis balleessa qabdi. Yoo inni viidiyicha na argu jettu san hin ergu jettuun innis ishiinis balleessa qaban isaan lamaan. Kan isa caalammoo kan nama sadiif ergituudha kan nagaa irrameen inni kun jechi guyyoo dhugaa ta'e jechuudha. Jechi micaan dubbate suni analatti qaama viidiyichi nama sadiif ergite kan jedhu. Baay'ee ulfaataa dhugaa rabbi. Namni amantaa qabu, namni maatii qabu, namni obboloota qabu akkamitti gochaan akkanaa raawwata? Maatiin kiyya otoo na erge keessa ishiitti yaaddu poostii yoo godhe booda namoonni baay'een na arguu danda'an. Hiriyyaan kee na arguu dandeechi. Abbaan kee haati kee na arguu danda'an jedhanii silas ta'e xiqqoos ta'u nuti namoonni horiirraan kan gargar baanu yaaduudhaan. Otoo horii taane akka horiitti yaadne gaariidha. Dhugaa rabbii. Namni erga hin yaadne kun wanta gaariidha. Kun wanta badaadha jedhee erga hin yaadne maalidha ree nama ta'uun isaame
Ani akka yaada kiyyaatti jechuudha. Erga wanti kun gaariidha, wanti kun badaadha, yoon kana godhe boru na baqqasuu danda'a kan jedhu tokko jaaladhu akka barbaaddeet abbaa manaa kee haa ta'u, abbaa ijoollee kee haa ta'u. Maalinni kan qilleensarraan silkichaan sanuu silkiidhaan kan suuraaf kaasu dhugaa waaqa jiraata. Garuu dhuguma dubbachuuf jenna baay'eetti kan ulfaataadha. Ani ilmaanyi harmeen ishee yoo dhageesse maal jetti? Maatiin kee yoo dhagaa maal jedhan kan hin jenne ilaalcha akkasii kan keessa keenyatti galchinee hin yaadne baay'eetti namatti ulfaata rabbi. Kan kana caalu immoo bor maal argaa akka jiru garamitti akka nu deemsisaa jiru hin beeknu dhugaa rabbiin. Moo silaa ta'e namni keenya fedhiin foon isaa to'achuu dadhaba laata? Dhugayyoo waaqayyoo namni tokko akkuma barbaadetti itti haa tolu, yaa nyaatu, yaa dhugu. Garuu fedha isaa to'achuu hin dirqamu. Maaliif jennaan fedhiin kee akka ati gootedha malee inni akka si godhe hin ta'u. Fedhii kee of to'attee amantaa kee beektee ta'e taanaan amantaan kee si daangessa. Dhugaa waaqayyoo. Ani garuu waaqa waanumaan jedhuun nan dhabe baay'ee nan qaaneffadhe, baay'ee natti dhagahame miirri gaddaa. Ofuma keenyaaf nuti dubartoonni biyya ormaa jedhamnee gaariinis hin jiran, badaanis hin jiran. Amma maqaa ishiidhaaf kana dubartoota biyya alaadha. Garuu kaan immoo kan dugda isaanii hidhatanii osoo dhukkubuu jabeeffatanii kaayyoo isaanii maatii isaanii gargaaranii bakka meeqan obboloota isaanii barsiisanii bakka meeqan gaatan. Isaan kunis dubartootuma fedha qaban. Garuu fedha ofii to'ataniitu. Isaanis akka nama sanii nyaatan garuu isaan kaayyoo qaban. Namni kamiyyuu kaayyoo qaba. Namni kaayyoo hin qabne jira yaadoon akka yaada keenya. Dhugaa waaqa. Tokkoffaan kaayyoo jireenya keetii erga hin beekne namummaa ta'uun kee nama shakkisiisa. Namni haala itti jiraatuu fi akkaataa itti jiraatuu fi karoora hin qabaanne. Isarratti immoo dubartoonni baay'een yookiin immoo miidiyaa kanarratti barumsa baay'eetu jira. Namoonni baay'een hiriyaa isaanii akkasitti haasofsiisanii qaama qullaa erganii fi boodarra qarshii amma kanaa yoo na argite malee qaama kee miidiyaa irratti gallakkisa jedhanii baay'een isaanii kan sodaachisan hin jiran. Isaan isaanirraa fakkeenya namaan ta'ure otuma kan hin beekne yoo ta'e jechuudha. Yaani salphisee olaalu osuma kan hin beekne yoo ta'e jechuu barbaadan. Garuu miidiyaa irra oolla waan baay'ee baran akkuma waan gaarii irraa arginu badaa irraa arginu kanas waan gaariinis hin jiran baay'een isaanii jechuudha. Kanaaf ani garuu baay'een gadda. Kan ishii caalamuu kan isaa. Waan tokko argee miti, waan tokko baratee miti. Maa inni qaamni kee akkas jedhee nama haasa'u faayidaa qaba. Haasaa irraa haasa'e kanarraa hoo maal argata laata? Namoonni kaan hoo isarraa maal baratan? Hiriyyaan isaa isarraa maal barata? Hiriyyaan isaatis akka hiriyyaa isaatiin akkas jedhuun hin barnoota ta'aafi moo'is ishii maal gochuu barbaada? Yaani ta'eera garuu erga ta'e booda immoo homaa gochuu hin danda'an. Dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Garuu barri keenya kun garam deemaa jira? Wayis immoo nuti bara wajjin akka tokko ta'aa hin jirru moo haalli isaanii rakkisaadha. Kaani daa'ima xiqqoo kanumaan beekne kana ajjeesan karaa gubbaa irratti. Bakka wanuma gaarii waan dhagaa jiru tokko hin jiru dhugaa dubbachuuf jenna. Waaqayyo garuu dhiifama isaa nu haa yaadatu Rabbi. Waaqayyoon dhiifama isaatiin biyya keenyas akkasuma laphee keenya
akkuma liidiyaadhaaf bilis laphee keenya nu haa banu gaarummaatti nu haa ofu hojii gaariitti nu haa ofu waaqa tarii arraaf nutti fakkaate addunyaan tun garuu jireenya boruu keenya beekuu qabna namni kamiyyuu jechuudha waan hojii isaa lafarratti facaafate borus jireenya isaa irratti kennamaaf waan ta'eef arra akkuma fedhiin keenya nu godheef ta'e taanaan jireenya nu jiraannu addunyaan tun sobaadha addunyaa kana arraaf jiraanna garuu yoom akka dooniif guyyaa akka doonu gatii waaqayyo biraa nuu kennamus maalidha jennee hin beeku isa irratti immoo nutis akkas raawwanna gocha akkasii gocha badaa amma kanaa raawwanna. Dubartoota jedhamnu hundumti keenya ishiin kaayyoo qabdus ishiin kaayyoo hin qabnes ishiin jireenya mo'achuudhaaf biyya oolmaa keessatti abasaa argitus ishiin rakkina baay'ee keessa dabartee ishiin kaleessa kuftee ishiin kaleessa miidhamtee kaayyoo ishii galmaan ga'uudhaas kaatee isaan kaanis isaaniitti tolee fedhii isaaniitiin ijajamanii akka barbaadde ta'anii dubartoota jedhamu hundi keenya walii gala jechuudha. Dhugaa waaqa. baay'ee nama sana rabbi annugaa rabbi akka wanna wayitti kinoo mee namoonni baadiyyaatti dhalattan jechuudha baay'een keessan hin beektan jedheen yaada ganna jechuudha kinoo abbaa cungaarree jedhama maqaan isaa wannoodha natti qorra gizeen isa yaadadhe qaamni dabbasaadha qaamni isaa bakka harka kee akkasitti yoo irratti tuqee akkasitti wannoon isaa akkasitti qaamni kee nagaa kun jechuudha akkasitti wannoon ta'a yoo inni na tuqe yoo inni na tuqee na tuqu sobaate natti tola yoo tarii tasa otoo nan hin argin faana tuqee bakka qaamni kee wannoon ta'a akkami cabbiin akkas so akkasitti natti dhagahame ammallee nu gaarabbi ijoolleen baay'een poosti godhanii waan ta'eef እና ብሎota koo dhugaa alfaatadha waaqayyo gooftaan qalbii jijjiirannaa nu haa kennu ani akka yaada obboleewwummaatti garuu beeka osoo hin ta'in dura waan goonu tokko irratti gadi buunee otoo xiinxallee gaarii natti fakkaata waan raawwachuu kaan isaan irratti fakkeenyaaf wanna tokko nan godha jennee yoo yaanne wanni kun karamitti na fudhata daandichi kun hallayyaadhamu isa sirriitti na fudhata jennee irratti sirriitti tilmaamuun gaarii natti fakkaata so ishiinis kana gochuun duratti boru poosti godhee boru namicha kana wallabuu hin danda'a nama waan ta'eef hin dogongora jettee oduu laalcha akkasii of keessatti sammusii keessa galchite ta'e otoo inni viidiyicha na arge jedhee hin argu jetteen inni sin gaddisiisu yoo deeme yaadee maal isa bichaadha deemu mukaan otoo abbaa hiriyaa ijoolleedha walirraa qabatanii deemu rabbi kanaamu kusi jammar immoo wanta guddaa yoon jedhu wanta jaalala dhiisee deemuun qabu so ofii keenya fuula keenya nama kamiittu argisiisne borus numatu qaana dubartoota bicha waaqayyo gooftaan dhiifama isaati bara keenya yaa yaadatu bara keenya bara nagaa bara jaalala tokkummaan waa godhu inni arjaa abbaa hundaati waan ta'eef dhiifama isaati laphee keenya nuuf haa banu siniin jedha obboloota kiyya waanuman dubbadhullee hin beekne garuu waaqayyo bicha laphee keenya nuuf haa banu
inni nu gargaaru sila maqaan hunda keenya dubartoota waan ta'eef hundi keenya dubartootuma jedhamna sila ta'eefu inni nuuf haadhiisu inni dhiifamsaan nu haa yaadatu viidiyoo kee laayik sheer gochuudhaan koomentii leen jalatti barreessaa waaqayyo laphee dhiifamaa nuuf haa kennu isiniin jedha obboloota kiyya aga viidiyoo kee dhufuutti nagaa naa tura.